waamicha lammummaa sabaa fi warraaqtummaa miidiyaa walabummaa Oromiyaa MWO miidiyaa walabummaa Oromiyaa yeroo ammaa kana qilleensa siyaasa Oromiyaa keessatti haala rakkisaa fi falmaa cimaa keessa ta'uunis hojiilee boonsaa hojjechaa jiraachuun isaa firaa fi diina fi faadha. Akeekni guddaan miidiyaa walabummaa Oromiyaa walabaa keessatti mootummaa dimokiraatawaa birmaduun Riippaabilikii Uummata Oromoo ijaaruu fi dhugoomsuudha. Kanaafuu qooda miidiyaa walabaa irraa eeggamu guutuu bahachuun sagalee ijaa fi gurra uummata Oromoo ta'ee tajaajilaa jira. Miidiyaa walabummaa Oromiyaa dhugaa fi soba addaan baasee iftoominaa fi amanamummaa irratti hundaa'uun akeekota armaan gadii hordofee hojjeta. Tokko sagantaa siyaasa heeraa fi kaayyoo naamusaa ABO bu'uura godhachuun uummata Oromoo dammaqsuu ijaaruu fi waardiyyaa sagalee walabummaa Oromiyaa ta'ee dhaabbachuu. Lama imaammata tarsiimoo tooftaa fi tarkaanfilee ABO haala yeroo fi dirqama qabatamaa wajjin wal simsiisuun hojiitti hiikuun. Sadii akeeka imaammata tarsiimoo fi tooftaa diinaa qorachuun fashaleessuu fi saaxil baasee uummata biraan gahuun. Afur haala mul'ataa fi dhokataa firaa fi diinaa xiinxaluun tarsiimoo fi tooftaa yeroo wajjin wal simatu qopheessuu fi hojiirra oolchuu. Shan olola sobaa odeeffannoo dogoggoraa fi haleellaa qoor-qalbii diinni facaasu hordofee saaxiluu fashaleessuu fi dura dhaabbachuu. Jaha aadaa seenaa fi sirna gadaa Oromoo barsiisuu fi beeksisuuf sagantaalee marii fi barnootaa dhiyeessuudha. Kanaafuu miidiyaan walabummaa Oromiyaa kan ijaa gurraa fi qoonqa uummata Oromoo ta'ee dhugaa fi soba gingilchee dhiyeessu kana tumsa gochuun cimsinee ijaaruu akka qabnu hubachuun akka waan qabdaniin itti birmattan dambooba Oromummaa fi seetaa warraaqtummaatiin guutamnee isin affeerree jirra. Waamichi kun waamicha hojii itti gaafatamummaa fi murannooti. Dubbii qofa osoo hin taane tumsa gochuun qabatamaadha. Beellamni keenya gurraandhala 7/2026 guyyaa kana yaada humnaa ogummaa fi qabeenya waan qabdaniin walitti finnee miidiyaa walabummaa Oromiyaa cimsuuf haa dhaabbannu. Injifannoon uummata Oromoof Oromiyaan biyya.